ሰበር ዜና እስከ መጨረሻ አብርሽ የሩታ እጅ ላይ ወደቀ። ምን ነው እንዴት ያረሽ ሩትዬ? ምን ወይ አብርሽ እጅ ሰጣ እንደ እውነት ነው? ይሄ እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? ይሄ ሁሉ ከተማ ነው አይደል? ሰውየው ይሄ ሁሉ ከተማ ነው? ይሄ ሁሉ ሂምባ ነው ወይስ ውሃ ነው? ሀርሜላ ተንጂ አሁን እየለቀሽ ነው ሀርሜላ። ኧረ ሸም ነው ሀርሜላ፣ እውነቴ ነው ሸም ነው። እኔም አንቺን አይቼ ልለቀሱ ነው። ኧረ ሸም ነው። ይህ ሰው ባል ቀምጦ ምን ለቀሱ? ምንድን ነው መለቀሱ? ትርጉም አለ እንዴ? ተረጋጊ እንጂ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተን ኡመተቃሊ ኡመተቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? አለን። እንግዲህ ሀርሜል እየለቀሰች ነው። ኡጋ ረቢ ምን ይሼ ነው? የባል ሰው ተቀምቶ ደግሞ ትለቀሳለች እንዴ? ምን ነው? ወዲት ሼም ነው ሀርሜላ። ጋርዶችሽ የት ሄዱ? ጋርዲ ባኤ ቀብዳ ኢሳን ሌጣ ጅሩ ፍሬንዲን ቀበን ማል ኢሳኒ ቡልቲፍ ሲፍ እንታኒ ማል ጀቹዳ አባ ጆሌ አባ ወራ እነቲ በርባዴ yeroo hunda natti kastaatu fi miskiin abrishuu ija keessa ilaalaa jira. Iji abrishuu amma sammuun eessa jira? Iji harmeella mee ilaalamee akka isaanitti wal ilaalan amma chik jedhama ilaala dhugaa rabbi. Mee ilaalamee akka isaanitti wal ilaalaa jiran amma kun maaliif wal ilaalu seetan? Jaalaladha. Jaalala keessan seenanii jiru. Inni jedhe Ruuttaan immoo maasarajjaa maa inni harkatti qabatte ijoollu. yaa rabbi Allah miinaatti maame dhugaa rabbi maa inni walii giraa naga ba'e maasarajjaa itti kaleessa viidiyoo tokko arge maasarajjichi maa inni mee ajama miinaatti maame dhugaa rabbi maa inni Abrish waa malee harkaan laanneen waan harka salaachisee jira akka qaldiitti harkaan laannee jechuudha. Kaleessa akkan argetti qodaa dhiqii jedhu mana dhufee baga nagaan dhuftee jedhan shaantaasaa qabatee manatti galeeraa jechuudha. Daanee fi Ruuttaan baga nagaan dhuftee jennaan daaneetiin immoo natti dubbatiini atumti xissin jedheenii jechaa jira. Ruuttaatiin immoo giddiitiin na gaddaddee manna gochuufidha jechaa jira. Yoo giddiitii ta'een bahii jedhanii shaantaatti deebisanii jechuudha. Kaleessa viidiyoo tokko niin argedha ta'uun immoo achirratti immoo daaneen immoo yoo nan tuktukii irratti hin gadhiisa wayii fasmukii irratti hin gadhiisa jedhee asirraa jira. Bishaan buusii naa kennii miskiina wallah bishaan buusii naa kennii jennaan bishaan buusee kennii fi qodaa dhiqi jennaan qodaa dhiqi kaleessa itti maxxabatanii kaleessa jechuudha. Har'a immoo Ruuttaan egaa እስከ መጨረሻ አንድ ልብስ ማች ያለበሱ ነው ደግሞ ማች ለብሶ ሀርሜላን ጠርቷል። ሂንፍቴት ሀርሜላ ማመኒ መርዶ itti mani jechuudha. Kanaafi ሀርሜላን gadda cimaatu jira. Borumoo yoo isheen eddana kana wayiin kororosee akka argibsitee buftee borumoo guddi isin hin goone. Maal natti himaa jirta? Natti midhafiiti maal taateetta maaliif ajajje maal taate jettee baay'ee harka qaqqabu barbaaddi jechuudha Harmeellaan. Ruuttaan immoo inta harkaan hin qaqqabiini jettee harkarraatii horkaa jirti jechuudha. Humnumaan ani isheen qaqqabaa jirtu Harmeellaan dhugaa dubbachuuf. Macarrashaa irratti inni illee humnumaan itti rarra'ee jechuudha. Egaa akka jedhetti itti mi'aati itti himtamoo ani itti himaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Ati itti himtamoo ani itti himaa kan inni jedhe. Maaliif baqa fajajee dhaabatee jechuudha Ruuttaa Abrish dhugaa dubbachuuf. Maaliif Abrish jaallatee jira. Jaalala keessa wal gashanii Ruuttaa wajjin dhugaa dubbachuuf. Isheen durumaayyuu beekamaadha. Durumaanuu jaallattee jirti isheen. Garuu Abrish amma jaalala keessa miila jaalala keessa galeeraa jechuudha. Eegatti muudidee kana booda yoonni sitti muudidee nu sitti majettee timtee jechuudha isheen. Innillee kana booda jireenya kee jiraadhu aniifatii wal arguu hin qabnu walittis dhiyaachuu hin qabnu jireenya kee jiraadhu jedheera. Maal jettaa Abrish maal jetta miilatti mimii jetteetti mardoodha dhugaa rabbi. Boo'ichaan akka kana
maal taate ani si faana ta'ee fi ani si jaalladhaa ittiin yeroo baay'ee gadda keessa maal keessa si faana dabarsuun koo si faana dhaabbachuun koo sin jaalladhaa jaalladhu namni naman jaallatiin jedhu jiru garuu immoo maaliif warruma ani jedhe yeroo iddoo hundatti otoo leexaan lafa jiru warra firendii yoo ta'es warra abbaa warraa yoo ta'es dubartoonni maaliif akka warra akkasii kana barbaaddu yeroo hunda maaf warra akkasii kana ariitu jala deemtani otoo firendii kan biraa qabu firendii irratti cimrii barbaaddu jechuudha otoo haadha manaa qabu irratti cimrii maal jechuudha abbo minisheen roota amma argattee jirta dhugaa rabbi dubartii dhiira dubartiituyyuu qabataa jechuudha arrabaan wayin lolaan wayin xiiqitiin akka dhiira harka gashatte amma tasfaraarraa ta'eyyuu akka fe'eteet harka keessa gashattee jirta gobasiidha sin dinqisiisadha achirratti nama baay'ee shannafteeti diina baay'ee irraa dhaante dhugaa rabbii ruuttaan danda'amneeti dhugaa maaliif gobasiiti cimtuudha namoota yeroo hunda si cabsuuf halkanii guyyaa rakkatu hamaamoteen isaanii ajjaabiin abristee ajjaabiin harmeellaatees yeroo hunda siin cabsuu yeroo hunda siin xiqqeessuudha wajjin isaanii jechuudha itti agarsiistee jirta itti agarsiisuun immoo ani jaalladhe miti hilliinaan naqabeeti si agarsiisuun malee akka jettummoo barbaannu miti karaa duraa itti agarsiisuun kee abbaa manaa kee nagaa waliin jiraattee nagaa waliin baatee gammachuutiin kolfaatiin akka kanaan duraatti akka kanatti itti agarsiisii jechuudha akka kanatti deebisi qalbii isaatti haa deebi'uunis isa qara laalee jiru sammuu isaa jeeqamee jiru amma har'aan qabdeessitu akkuma harka keessa gashattetti malee sitti agarsiisuufiidha wayin immoo farankii sirratti hojjechuufiidha wayin immoo ishee wajjin wudiddiriin galti ati haadha manaa isaati mucaa sabbaattaa inni abbaa manaa keeti harmeellaan immoo jaalladhe jettee dhufte wudiddirii wanta siin gashuun qabu harmeellaa wajjiniin atii fi harmeellaan wal addaduun qabdanii jechuudha fardaaf lafa kanaaf baay'ee tokko namatti tola akka kanaan harka keessa gashachuu keetti baay'ee tokkotti gammannee jirra guuzoo wadafiit siin jenna nagaan gammachuutiin akka waliin jiraattan bakka duraatti deebitanii abdii qabna abrish egaa garaa maleedha jaalladhee mitii jechaa jira isheetiini akka jaallatee gara abrishitti hin deemne ifatti beekama giddiitiin deebaa jira jechuudha egaa maalis giddistee tolastee ruuttiyye baga ofitti deebistee jabaadhu siin jenna gammachuutiin akka waliin kanaa booda akka duriitti deebitanii dhuftan abdii qabna baay'ee tokko namatti tola akka kanaan deemtanii akka kanaan baay'ee gammachuu guddaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaa baay'ee tokko namatti tola kanaafiyyuu irra dhaantee jirta injifattee jirta diina kee meeqanaasistee jirta guuzoo wadafiit amma akka isaanitti jegeessa wal ilaalanii boo'ichaa wal gaggeessanii roottaa kanaa booda injiruu viidiyoo si erga kanaa booda immoo jetteetti waan si ergu jira jetteetti harmeellaatiin jechuudha egaa yoo wal argitu ta'e wayin immoo isa wajjiniin lammaffaa yoo akkas taatan akkas seen godha jechuu barbaaddeeti ta'e beeku yaadni ishee kanuma natti fakkaata garuu roottaan kan ilaalutti viidiyoo si ergamutu jira amma deemuu dandeessa kan isheen jette jechuudha harmeellaan gadda guddaa dhugaa rabbii gadda guddaatiin akkasiin biraa deemtee jirti jechuudha baay'ee tokkotti gadditeetti baay'ee tokkotti ani si wajjin jiraachuun barbaada ani gammachuu keen barbaada ani sirraatii adda ba'uun barbaadu kan isheen jettee haasaa turte jechuudha anis immoo jaalladhee miti jedhee macarrashaa irratti ijuma ishee keessa laala fajajeera abrish fajajeera dhugaa rabbi fajajee ijuma keessa callisee laala macarrashaa irratti dubbate malee ani ifatti kanaa booda wal arguus hin qabnu ati jireenya kee jiraadhu anis jireenya koo hin jiraadha jaalladhee immoo miti jedhee jira akkam ta'uu gaama ajaa'ibonni warri kanaan dura roottaan akkasidha isheen akkasidha warri jettanii gammaa lafatti haftanii jirtu roottaaf abrish walitti deebi'ee jira ajaa'ibonni harmeellaa gaa har'a taaziyaa taa'aa bulu ishee wajjiniin har'a hundaa furaaftee bultu har'a dhugaa rabbii kaleessa mataa hidhattee jirti yoo kaleessa gadda guddaarra jirti dhuguma har'a immoo hambaaseedha jechuudha waaw gudiidha oh my god itti muddaa isiniin jenna waan akkasiiti uummata qaalee uummata qashtii egaa bocha
gadda cimaadha. Soborii jenna gamal goonaree warra ishee fakkaatus fakkaattota ishee jira. Isaaniifis viidiyoon kana fakkaattee wanta dhaggeeffataniif galatoomaa uummata qaalii uummata qashtii turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha.